Yooyyaa isiniin jedheen jira akkam jirtu uummata qashtii nagaa keessanii nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti iddoo jirtanitti gola jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloottan koo akkam jirtu ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qabaa eegaa maarree obboloota koo haala kanaan jechuudha wanta ofii kiyyaa itti fayyadamee bu'aa argii wanta mataa keenyaaf ta'u deebisaatii mataa haphate mataa fuunduraan namarraa dhumatu yeroo biyya kanatti yeroo baay'ee shaashii waan marannuu fi mataan keenya dafqa wajjin oo'a waan ta'eef biyyi dafqa wajjin fuundura keenya mataan nurraa dhumachaa deema innis isaaf furmaata wanta ta'e qabadhee gara keessa dhufeen jira wanta ofii keenya itti fayyadame deebi'aatii bishaan biyya kanaa soogidda qabaa oo'adhasi kanaaf mataa keenya haaluma salphaa ta'e nurraa caccabaa nurraa dhumata fuundura keenyanii mataan bakka biyya kanatti mataa biraa fakkaata jechuudha. Kanaafi mataa kana nu immoo ofii keenya yaaluu qabna mana keenya keessatti ofii keenya wantoota garaagaraa fayyadamneetu mataa keenya eeggachuu qabna mataan ofii bareedina ofiitiin siniin jedha obboloota koo eegaa maarree har'a wanta isin fayyada jedhe qabadhee gara keessan dhufeen jira innis maaliin yoo jettan asitti akkuma argitan kana xuqura smuudii yookaan abusooda gurraacha inni maankaa lama asitti immoo zinjibila asitti yookaan reetii yookaan argiisa qabadheen jira asitti immoo qurunfudii jechuudha kun hundumtuu gahee mataa isaanii qaba kunis gahee mataa isaa qaba kunis gahee mataa isaa qaba kunis jechuudha nuyi maarree erga tokko kophaatti illee fayyadamuu hin dandeenya zinjibila bicha fayyadamuu hin dandeenya xuqura smuudii bicha fayyadamuu reetii kanas kophaa isaa fayyadamuu dandeenya jechuudha argiisa jechuudha afaan oromootiin egaa maarree ani immoo bootaa tokkotti akkamitti akka fayyadamu maaliin akka fayyadamu zayitii akkamitiin akka fayyadamu isinitti agarsiisa dhugaan siniin jedha kana yoo fayyadamtan mataan keessan isinirraa caccabee dhumatu deebi'aatii mataan bishaan isinirraa haphate immoo bootatti isiniif deebi'a siniin jedha obboloota koo baay'ee tokko gaariidha jechuudha xuqura smuudiin illee baay'ee tokko mataan keenya akka aarii hin godhanne deebi'aatii namoonni baay'ee mataa yoo dhukkubeeyyuu zayitiin kun gaariidha zinjibilis akkasumatti mataa keenyaaf kunis immoo mataa keenyaaf barbaachisaadha mataa caccabu yookaan mataa wal qabatu yookaan mataa namarraa caccabeetoo arca'uu fi baay'ee mataa namaa hin laaffisa mataan namaa akka istireetii ta'u hin godha jechuudha akkasuma xuqura smuudiin immoo mataa namoonni gariin mataan isaanii keessi bootaa tokko akka waa bobocoqee jira isa san dhugaan siniin jedha mataa sirriitti margisiisa garuu yeroo fayyadamtan isa kana xuqura smuudii kana baay'ee xuqura smuudiin jedha qurunfudii baay'isuu hin qabdan jechuudha baay'isuu kun yoo baay'ate uumaa rakkoo hin qabu zinjibilaa fi wanna baay'isuu hin qabdan an zinjibila wanta xiqqoo baay'isee fi zayitii xiqqoo waan fayyadamuuf kan ji'aaf naaf ta'u jechuudha ishii maarree egaa kana wanna jennee haala kanaan bootaa tokkottiin naqadha jechuudha bootaa tokkottiin naqadha zayitiin an itti fayyadamu zayitii kana kokkonaatiidha kokkonaatii kanatti fayyadama kokkonaatii zayitiin yookaan kokkonaatiin kun mataa keenyaaf baay'ee tokko dhugaan siniin jedha wanta kamiirrayyuu baay'ee tokko barbaachisaadha zayitiin itti fayyadamnullee barbaachisaadha mataa keenyaaf waanuma argine mataa keenya jennee yoo dibne zayitiin tokko kan mataa keenya nurraa caccabsu jira garuu zayitiin kun ijoollee kamiifuu hin ta'a jechuudha biyya keenyaaf zayitiin kun baay'ee fayyada siniin jedha deebi'aatii immoo ani kanan itti dabala innis immoo maalinni zayitoonii itti dabaluu qabdu yagiddi jechuudha zayitoon illee haala kanaan itti dabalaa jechuudha bootaa tokkottan hojjadhaan dhugaa afuura takka qabu zayitoonii amman itti naqee argaate guutuu ture amman itti naqee kanaafi kanammoo bootaa tokkotti ibidda diqqoo gootaniitoo itti fayyadamuu qabdu siniin jedha foolii takka illee hin qabu yeroo barbaadanitti yeroo mataa keessa dhiqachuu barbaadanitti dibattanii kaatanii ofirraa dhiquu hin dandeessu mataa keessaniif dhugaan siniin jedha baay'ee barbaachisaadha ibidda immoo akka itti dhiqeessinu sinitti agarsiisa
Maarree akkanatti ibidda xiqqoorran kaa'ee jira. Haala kanaan ibidda keessan haala kanaan qannafattu. Ibidda baay'isuu hin qabdanii. Haala kanaan suuta jedheetoo akka isiniif danfu erga danfee boodammoo walitti deebina. Obboloota koo dhugaan isiniin jedha. Haala kanaan fayyadamaati laala mana keessanitti. Yeroo baay'ee wantoota adda addaa wantoota akka muuzii wantoota adda addaa walitti hojjetame wannaa jedhama. Garuu mataa keenyaaf inni guddaan zayitiinis barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Zayitiin mataa dibannu wantoota adda addaa ofirratti bichaa dibachuu osoo hin taane ruuzallee ta'ee muuzillee ta'ee abukaatollee ta'ee wantoota garaagaraallee dibachuu osoo hin taane mataan keenya keessattuu mataan Itoophiyaa yookaan Afrikaa zayitii barbaachisa jechuudha. Mataan keenya yeroo baay'eedhaaf dheerachuudhaaf zayitii barbaachisa. Zayitii immoo gatii guddaa baasneetoo kophaa gatii gugurdaa baasneetoo bituu irraa haala kanaan jechuudha. Haala salphaa ta'een mana keenya keessatti qopheessuun barbaachisaadha isiniin jedha. Baasii guddaarraallee of qusachuun isiniin jedha obboloota koo. Kokkonaatiin baay'ee mataa keenyaaf gaariidha. Wannaan illee zayituun illee mataa keenya hin dheeressaa hin laaffisa. Akkasii isiniin jedha obboloota koo. Yoo dafee walitti deebina. Egaa obboloota kiyyaa walitti deebinee jirra. Haala kanaan daffaa jira jechuudha. Akkuma argitan baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha. Maarree amma argitanii aga daqiiqaa 10 akkana dafuu qaba. Egaa maarree obboloota koo haala kanaan arafaa isaa fixatee jira. Arafaa isaa dafee fixatee jira. Akkuma dura yeroo argitan arafaa qaba ture. Haala kanaan arafaan isaa dhumatee jira isiniin jedha. Dhugaaf waliin isaatu akkamitti namatti tola seetan. Argitanii? Foon isaatu baay'ee namatti tola. Dhugaan isiniin jedha. Haala kanaan mana keessan keessatti qopheeffadhaa itti fayyadama. Maaliif qarshii guddaa baastu deebi'aati immoo inni kuuwwan oriijinaalii foorjiidii akka ta'e walii hin beekamu. Kanaaf haala kanaanii mana keessanitti yoo qopheeffattanii itti fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan dhugaa bakkatti si warroota isinirraa caccabe warroota isinirraa bubuqqa'e warroota isin jala gabaabbate bootatti isinii deebi'a. Rifeensa gabaabaallee yoo haala kanaan itti fayyadamtan rifeensi keessan isiniif dheeratan isiniin jedha obboloota koo. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf yoo qorre immoo deebi'ee dimbiibee tanaan isinitti agarsiisa. Egaa maarree obboloota kiyya zayitii kiyya kunoo akkanatti dimbiibadhee akkanatti baafadheen jira. Akkuma argitan kana laalaa zayitii kana haala kanaan hojjetadheen jira. Isinis itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kiyya. Itti fayyadamaa dhugaa faayidaa isaa hin argitu anatu isiniin jedhe haala kanaan qopheeffadhaa mana keessanitti itti fayyadamaa.